بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا برمسكينا قصص أنبياء ده. الحمد لله فارونك ربيتي كنقها ولتدابن أكم يدنو سينا كنا كتا تربفا دبر سينا نبي آدم إرى كتا جهفا كيستي نبي آدم قند دجيتنتي قند جنتا إرى إرقى أمر ربي سادده ربي سبحانه وتعالى نبي آدمي في حواء اللي أكسم إبليس اللين قال دجي دنياتنتي قدبواتي بعدكم لبعد عدو تكون كيسن افتلاتا جتشو دبتي ربين دجتي قدبو سجنة برن إرقسي ربي سبحانه وتعالى نبي آدمي في حواء دا إبليس غند دنياتي قدبوسه تكون كيسن افتلاتا جئه إرى دبته إبليسني إلما نماتي فانقرات افتلاتا تهود أنتو رجتشو نبي آدم إرقى غند دنياتي تبوئه هدو ربي وفيدي تبوئه ربي كيه أكمت أمريكا كي كلف جئه سينوي قلقلا غنم بوه ربي إساء رمى قافتي ربي نلي إسراء قبله إساء فوان اللين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربي إساء الراء دبي ربي سكن نمي ربي توبة إسرة ديبئه توبة إساء الراء قبله يججو بعد سني قند الدنيا تنتي قند مشقا قند جنتا سنكيسا قند بريدا كان أشاكلتين الدمتها عن كل التنماف دياتو سنكيسا قرى قند تعبي كانت قدبو أني جرو دنيا تتعبي إيقلن إرقسي اللي ربين هورتي إساني فكنه هورتي إساني فكنه كان كيسة ربين يروتك كان نملمك الناف نبي آدمي في حوادا حوان قراتك كيستي ilmaa fi intala deessi aadaa isaanii irratti jechu horteen aadamii haa baay'atuuf rabbiin hogguu ilmoo kennuuf rabbiin hawwaan garaa tokko keessatti ilmaa fi intala deessii jechu. Mee guyyaa har'aa keessatti seenaa ilmaan isaanii lama irraa dubbanna. Aadaa nabi Aadam sunnaa isaa keessatti hawwaan hogguu haati manaa isaa yeroo takka keessatti ilmaa fi intala deessuu fi akkaataa rabbiin isaaniif kawaresse keessatti ilmaa fi intalli kun garaa lammaffaa keessatti illeen hogguu dhalatu ilmi garaa jalqabaa keessatti dhalate intala obboleettii isaa tan garaa lammaffaa keessatti obboleessa isaa wajjin dhalatti fuudha. garuu tan garaa tokko keessatti waliin dhalate hin fuudhu yoo kan jalqaba ilmaaf intalli dhalatu taate lammaffaallee ilmaaf intalli ka dhalatu ilmi jalqabaan dhalate sun obboleettii isaa ta lammaffaan obboleessa isaa ka maa'ii wajjin dhalatte irraa fuudha. obboleessi maa'iin dhalate kunillee obboleettii isaa ta hangafa dhalatte san fuudha seera isaanii keessatti. gaaf tokko ilmaan lamaa isaa wal dhaban haabilii fi qaabil maal irratti fuudha irratti wal dhaban. haabiliin kun irra xiqqaadha qaabil ammoo kan hangafaati. haabiliin kun obboleettii qaabilii tan hangafaa qaabilii wajjiin dhalate tana fuudhuu barbaade haabil seera isaaniititti shari'aan isaanii waan akkas taheef hogguu kana qaabil obboleettiin qaabilii tan garaa tokkotti wajjiin dhalatan obboleettii haabilii irra bareeddi nafsii ofiitii fuudhuu barbaade seera rabbi isaanii godhe dhiisee qaabiliin kun obboleetti garaa tokko waliin dhalate fuudhuu barbaade qaabil. haabil waan rabbi karaa nuuf godhe akkamitti kana hojjetta kan jedhu wallabbiin hedduu isaaniitti uumame. hogguu san gara aadamiititti dhufanii abbaa isaaniititti wal himatan. وأمره آدم عليه السلام أن يزوجها إياه. آدم اللين قابلي كنان أتكمتي والرب كانوا في قول إفتيتين
yoo hin qeebalamii ibiddi dhuftee hin gubdu jechuudha. Isin deemaati sadaqaa keessan namni sadaqaan isaa isarraa qeebalamtee ibiddi samaawataa dhuftee gubde isatu karaa sirrii jira. Kan ammoo isaa sadaqaan isaa fuudhamuu didde ibiddi hin dhufuuti. Inni dogongoree jira sadaqaa keessan fidaa je'een. Jarri kun lachuuyyuu sadaqaa fiduudhaaf deeman. Qaabiliin kun aadaa isaatti midhaan facaasuudhaan beekama. Midhaan facaasuu jaalata, midhaan horsiisuu jaalata jechuun midhaan facaafata. Irra fukkattuu midhaanii keessaa irra jalee isaa fuudhee fide. Haabil ammoo horsiisa re'eelee fi hoolaa kana baay'ata jechuun inni kana jaalata. Re'ee fi hoolaa horsiisa. Inni re'ee ofii keessaa irra coomtuu isiidhaa fuudhee fide. Fidaniitiin gaara gubbaa kaahan. ربين آت في كيسا مالجد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ما أمتك أنك إرتك رأيا نبيك يا محمد هو oduu ilmaan lamaan aadamii hogguu dhiyeessan sadaqaa fidaniitiin hogguu dhiyeessan fataqabbala min ahadihimaa tokkoo isaanii irraa ni qeebalame sadaqaan ni qeebalame sadaqaa kana hogguu dhiyeessanii je'an gaara gubbaa hogguu fidan sadaqaa kana kan haabilii kana ibiddi samaawataa dhuftee re'ee isaa kana gubde kan ammoo qaabilii hin gubne ni dhiifte jechuu. Hogguu kana ati dogongorra jirta karaa sirrii ka jiru kunoo haabiliin ta'uun qaabilii ifa gale. Hogguu kanallee inni ni aare qaabiliin kun. Akkamitti sadaqaa kiyya fuudhuu diddee hanke qofa fuute jechuufillee xilaatummaan itti uumame. Maal je'een la'aqtulannaka je'een. Si ajjeesaa yoo je'een obboleessa ofiitiin subhaanallah obboleessa ofii haabilii kanaan si ajjeesa je'een haabil maal deebiseef ree qaala innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin namni rabbi irraa qeebalu bal nama rabbi sodaatu malee jabummaa fi guddummaanii miti ka rabbii nama irraa qeebaluun je'een ani rabbii kiyya sodaadhaaf rabbi narraa qeebale ati sodaa rabbii dhabdee rabbi sirraa qeebaluu dhabee rabbii kee sodaadhu jechuu himeef haabiliin kun qaabiliif ergasii la'in basatta ilayya yadaka je'een yoo ati harka kan keenatti dirsiteen ajjeesuudhaaf natti deemte maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak anammoo si ajjeesuudhaaf sitti hin deemu je'een harka kiyya sitti hin dirsu si ajjeesuudhaaf jedheen maaf إني أخاف الله رب العالمين أنا ربي عالمهن دؤوم كان صدادا يوأتن أجيسو في اللي نتدمت أن جاتسيتو مسلالة مليس أجيسو داستين ديمو جئين أتوب ليس كوتي إني أريد أن تبوى بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار يوكد الديتين أجيسو نديتو تاتا أن جاتسيتو مسلالة أني كبربادو ati dilii kanke diliina ajjeesuullee baattee antabua bi'ithmi jechuun ma'asiyaa kiyyallee baattee jechuun ma'asiyaa inni qabuu miti diliina ajjeesuullee baattee wa ithmika dilii kanke kan duraallee wali qabatteetiin fatakuuna min ashaabin naar warra ibiddaarraa taataa yoo kan ajjeesuuf naddeetu taate anka barbaadu kana malee si ajjeesuuf sitti hin deemuu je'een وذلك جزاء الظالمين ور إبداتهم قالت ور نفسي وفي ميلاتي أن سأجيسوا ست هنديم وجئتين وبليس إساء حابل ديبي أكنا ديبي سيف يا الله نتيجان بعد سني هو جركن أكمتهني إن شاء الله حلقة كانوا رتي كان كبني ولديانو تا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله